Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni obsaatuuf jalatti argamtan hundi keessanuu jirra jirtu bakka jiraatan isiniin jedha. Akkaataan viidiyoo sanitti hojjetan isin hojjetee hin jedhe jechuudha. Gara kiyyaan viidiyoo san akkaataatti hojjetan namoonni baay'een tuktuk irratti nagaa baataa jirtanii isin hojjetee xumureen jira. YouTube channel kiyya jala dhaqxanii subscribe like godhuudhaan anallee na jajjabeessaan isiniin jedha. Viidiyoo babbareedduu irratti isin hojjedha. Amma gara barumsatti oolmaa naa dabarruun isiniin jedha. Master Cena. Media keessa galaa jechuudha. Bakka itti viidiyoo keessa waraabbattan dhayxan jechuudha. Bakka itti viidiyoo keessan waraabbattan kaameraa jechuudha. Haala kanaan viidiyoo jawaala keessan keessa jiru ni filattanii akkana jechuudha jalqaba. Viidiyoo originaala jechuudha. Ganuma jechuudha viidiyoon. Baay'ee salphaadha. Amma bakka tanatti bakka inni akkatti mataa lafa laale kana jechuudha asitti sawwartan jechuudha. Bakka tanaan as dhuftan jechuudha. Asirra bakka tana fiddanii bakka tana jechuudha. Bakka tana dhuftanii suuraa kaaftan. Suuraa seef gootanii haala kanaan jechuudha. Yeroo akkatti gootanii addaan murtan viidiyoo bakka lamatti. Viidiyoo tana maqasii kanaan bakka lama kanatti addaan murtanii booda akkatti jira jechuudha. Kan inni gootanii akkatti sawwartan booda kana akkasumatti keessaa baatan jechuudha. Kana okkee keessa garaacha qabdanii keessaa baatanii appilikeeshinii kanallee gabbuufadhaa ittiin riimoofii san suuraa san baagaraandii duwwaa san irraa balleessitaniin jechuudha. Nama kanaan baagaraandii riimoof gootanii jirtan jechuudha. Riimoof gootanii jirtan jechuudha. Baagaraandii isaa kana walitti daayilooti yookaan agartuutanii jechuudha. Daayiloo gootanii akkasumatti okkee qabatanii keessaa baatan kanas. Hayi maastarichi deebina malee. Kayak maastarichi deebine suuraa ammaa kana inni fuune jechuudha. Kan riimoof gootan kan. Isa kana harkiftanii wal qixxeessitan jechuudha.
akka ta'e golqixxeessitanii ka gamanaa kana jechuudha. Viidiyoo gamanaa tana jalaa hiixan jechuun maqasii kanaa maqasii kanaan gamanatti jalaa hiixan. Amma dhaabate jechuun amma akkatti dhaabate walqixxeessitan jechuudha. Eegeen akka dhaabate bakka suuraa tana agartu hidhanii asirra isin agarsiisa. Achi booda bakka tanatu hidhan jechuudha. Isii tanatu hidhanii isii tana ol ariitanii gara dhumaa kanarra jechuun malee gara dhumarra jirtu tanaatti okkee gootan jechuudha. Erga akkas gootanii bakka lamatti tan xiqqeessitan akkatti xiqqeessitanii akkatti achi xiqqeessitan kan akka inni isin bahe. Amma suuraas viidiyoo as jira waan ta'eef achuma siqsita. Akkanumatti achi siqsitanii bakka inni itti keetanatti illee akkasitti qulfii tana agarsiisanii akkasitti qubaan samiitti ol dabarsita jechuudha. Akkasitti samiitti ol dabarsitan jechuudha. Amma deemtee jirti jechuudha. Baay'ee salphaa.
Akkatti akkasitti dabarsitanii jechuudha.